wallahi billahi walin gen ega kitte gaida keba wallahi billahi walin to ay mar goda jeti jira ni gaidu male wallahi billahi wana kasi lenjira abbamatuuf ega abbamatuuf beeka hukmi sharia waan jirtu haqiqa ime haqiqa dubbi fudhatu isa caala tarabbi fudhatu isa caala dubbi babbareechee lalabbade garanallee tottolchee akka sheen yajuuzu barbaadai inta'uun barbaadu yajuuzu soqa akka haqiqa jirtu irratti himi akka waliin taana haqiqa himi akka san irratti murtii sharia fudhatu aganuma durba asirra Sheekh Ahmad yettanarratti osoo kan godhamin dura nama ol jaalate fakkeenyaaf san duratti wal tuqee jiru kana ni kaa deebitee gaafa hiitu ni hidhamaam ni kan sunillee mas'alaa biraati warra ni kennu hin hidhamu jedhe jira hin hidhamu warra jedhe jira warra akka Ibnul Qayyim wa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah aksarri qawli ulamaa'i abboo bakka kana karaa banuu taatee dhiisi jallisuu naa wayya maaliif Sheekh Ayi wallahi irratti wajii kanallee beeka wajii kanallee garuu beeka marayyuu beeka haasawa mara ni taamoon ta'u mana kaami caqasa bakkaa fi zamanaa fi akkaataa qaba wanni itti haasayan zamanni fasaadni baay'ate keessatti hukmi shari'aa kanarraa iyyuu sheetichi akkana godhee akkana jechuu danda'a ulamaa'i haala namaa argee yeroo namaa waan namni itti jiru argeet waan kana akkana jechuu ni danda'a ulamaa'iin laalee waan sanillee akkasitti beeka waan sanillee akkasitti beeka haala namaa laalanii yeroo waa akka namni itti jiru laalanii waan tokko akkana jedhee murteessuu ni danda'a. Saddan waan jedhamu jira. Caqasa gariyaa waan jedhamu jira. Karaa cufuuf waan jedhamu jira. Karaa cufuuf waan jedhamu jira. Karaa cufuudhaaf. Gaafii biraa ana xiinxalatu isin gaafata. Haan intala takka jaalatee nikaa hiriyoo hidhate gurbaan jechuudha. Fakkeenyaaf ani yoo jaaladhee nikaa hidhadhe isiillee waliigallee yoo kan nikaa hidhadhu taate haaluma waliigaliinsaatiin gaafa kaanii wal dhabnee sadii rabbi qabutti si xalaaqee je'eeni yoo gargar baanee nikaa irraa hiikne booda ammoo gaabbinee fakkeenyaa fi sadii rabbi qabutan tamumaa yoo hin jirti sadii maan rabbi qabutan tamin eeka amma sadii rabbi qabutti si xalaaqeetiin hin jira sadii rabbi hin qabu tanallee hubadhuna sadii rabbi wayituu hin qabu namni keenya jarjaree sadii rabbi qabuun si gadhi sadii rabbi wayituu hin qabu shari'aa keessa hin jiru sadii rabbi qabullee hin jedhamu shari'aa keessa illee hin jiru waan aadaa Oromoo nutti as fiddan hadiisa isinitti himna nuti shari'aan akka itti jaarsi yoo jaartii gadhiise lafzii takkaan gadhiisuu gise takka lafzima takka dubbate takkaan sadiin hin jiru lamaan hin jiru kudhaniin hin jiru sagaliin hin jiru sadii rabbi si qabe kamu hin jiru takka jedhi haala isii heedii hin qabne haala isiin dhiiga dhalaa hin qabne haala isii xahaaraa wayita qabdu yoo itti dabalame osoo isiin xaarfattee dirraa xaarfatte itti dabalamee gadhiisuun hin jiru waa sadii keessa gadhiisuun hin jiru haala isiin xahaaraa qabduun itti dabalamee gadhiisuun hin ta'u bidaa haala isiin heedii qabduun gadhiisuun hin ta'u bidaa haala isiin dhiiga dhalaa qabduun gadhiisuun hin ta'u bidaadha yoo gadhiise hoo maal ta'an hukmi biraatti sun kunillee hukmi biraatti yoo akkasumatti shari'aa faallessee heedii keessa osoo isiin jirtu dhiiga dhalaa keessa osoo isiin jirtu itti dabalamee xahaaraa osoo isiin qabdu gadhiifteen hukmiin isaa maaliin hukmi biraatti sunillee isinii ibsa qanii biraa waan biraatti sunillee alaa kulliyaal heedii keessa gadhiisuun hin ta'u dhiiga dhalaa osoo isiin keessa jirtu gadhiisuun hin ta'u isii xahaaraa qabdu itti dabalamtee gadhiisuun hin ta'u sababaan maaliillee isinii hima qanii biraa maalii fi sababaan illee shamaddatee nyaadde kaa isinii hima rakkoon qabu sadiin rabbi qabuun jechuun hin jiru lafzii takka seerri shari'aa akkaataan shari'aa haala isiin xahaaraa qabduun lafzii takkaan haala isiin xahaaraa qabdu osoo ittiin dabalamin heedira xaarfatte yoo ulfa qabaatte rakkoon qabu gadhiisuun ulfa keessa maaliif beeyte kaa ilma ta'e hin gaabbitu wanni ati gaabbitu hin jiru wanni osoo isiin xahaaraa qabdu itti dabalamtee gadi hin dhiisiin siin jetteef shari'aan yookaa waan ati itti dabalamte santu deemee ulfata hin gaabbita osoo ilma waliin gadhiisuu baadhee jetta hin gaabbita kanaaf
wayita ulfa qabdu gadhiisi rakkoon qabu haala isiin ulfa qabdu maaliif jennaan beeyte ilma ta'uu keessatti ulfa ta'uu beeyte taaphoo qatii ta'ee jira sii mul'atee jira ulfi yoo sii mul'ate gadhiisuun rakkoon qabu lafzii takkaan sadii rabbi qabuun hin jiru lafzii takkaan takkitti magassiidhiise haala isiin xahaaraa qabduun osoo ittiin dabalamin seerri shari'aa akkaan Aayye. akkaataan shari'aa akkaan Ani osoo nikaan godhin fakkeenyaa fi ufii kiyyaa waan narra ga'e jechuudha. Osoo nikaaya hin godhini walitti dabalamnee ulfeessee booda ammoo mana yaalaa fidee keessaa baase kunoo akkami. akkanatti illee gaafateen ati dirree baaftee maali dubartii biraatti sitti hin heerumne takka jedhe takkanaa jedhe muutii gati ammas Fakkeenyaaf jedhe muutii gati bakka abbaa qabda obboleessa qabda ardaa qabda mucaan sun akka dalagee idaa zinaa dalagee jechuu ufimaa jirta ani zinaa dalagee jecha lee ufimaa jirta ardaan ni ilaala viidiyoo kan gosti kee ni ilaalti obboleessa qabdaan ilaalti yookaan abbeetu gaariidha gosti kee gaariidha intalli sunillee ammootiin haazinaa itti dalagame jecha himaa jirta intala biraa kafuutullee gaaf kanuu akkana godhee ulfeessee keessaa baasee darbe tanallee darbaa ittiin kenninu siin jedhan lama jedhe akka itti gaafattu akka miree namni wayii intala wayii itti ulfeessee osoo nikaa hin hidhatin ulfa san keessaa baasee akkamii yoo jette awwalan intala zinaa itti dalaguun haraama zinaa dalagaa hin jenne rabbi zina irraa fagaadhaa hin jenne walaa taqrabuuttuun dhiyaatinaa jedhe zinaan dalaginaa hin jenne ittuun dhiyaatinaa jedhe takka haraama takka jedhe haraama guddaa takka jedhe lammeessoo ammoo eegetti ulfeessitee ulfa san keessaa baafte yoo ulfi sun kanama ta'u taate yoo suuraa banii aadam ka ruuhii godhatu taate ruuhii ajjeeftee guyyaa qiyaamaa namuma ruuhii ajjeeftee jedhamtee gaafatama. Ruuhii ajjeefte yoo ulfi sun ka ruuhii godhatu taate yoo ka suuraa namaa godhatee ruuhii ka godhatu taate keessaa yoo ka baaftu taate maallee ruuhii ajjeefte akkuma nama jira ajjeefteeti nama jiru kan nama jiru ajjeesuun gumaa waan kafalanii ni beekta. Siigala haa ta'uu garuu nama jiru ajjeesuu fi nama keessatti yoo ajjeefte ulfa keessatti gabrama gumaan akka kaaniitii miti gumaa kafaluu. Galuu lubbuu baaste lubbuu ajjeefte gumaan tokkoo miti gumaa kafalutti ka ulfa qabu akka itti kafalamu qabu garuu ruuha baafte ruuhii baafte irraa gaafatamta yoo osoo wanni sun ulfan ta'in suuraallee hin godhanne ruuhallee hin godhanne keessatti marfeen ajjeefte hoo maasiyaa guddaa sun ruuhii baafte hin jedhamu maasiyaa guddaa kanaafuu gara rabbii keellee deebi'uun barbaachisaa toobatuun illee barbaachisaa. Bakka sanii sadaqaa guddisuun illee siif barbaachisaa. Alaa kulli haal gara rabbii keetii istighfaara godhi toobadhu. Waan akkasii sallamuu ittiin deebi'u jee gaafii akkanaa wayita gaafattanillee nama birootiif akkanatti hin gaafatamu. Sheekha gaafii takkaan qaba fakkaata macarrashaa dhiifama. Gaafiin kiyya gurbaa wayii ganda keenyaa fuudhe intala wayii ilmoo garaa qabdi. Guyyaa 220 ruuhii godhata. 220. Ilmoo garaa qabdu intala ilmoo garaa qabdu fuudhee intala ilmoo ji'a 3 moo 4 kana fuudhee dhuftee ji'a 5 moo jaagizii teessoo dhalte san booda waliin jiraachaa ture ilmoo san gaafa isin dhaltu booda fuudhee gara maatii isaanii geesse amma jaartii isa wajjin jira niqaasa yoo irra deebi'ee hidhate malee niqaan ulfa namaatii wajjin hidhama. Nikeennu hin jiru nikeenni ulfa namaa irratti hin jiru yoo ji'a 6 asitti kadeettu taate ji'a 5 keessa kadeettu taate. Ilmeen sun ilmee haraamaati. Ji'a 5 keessatti yoo kadeettu taate ka isaatii miti. Aqalliin dubartii itti deettu ji'a 6. Gaafa ji'a 6 ilmoon kama isaati. Ji'a 6 gaditti yoo kadeettu taate fuudhee ji'a 6 gaditti yoo kadeettu taate ilmoon ka isaatii miti haraama. Nikeennu sun illee fassaka. Nikeennu hin jiru addaan bayan. Adda baama walitti deebi'a. Bishaan nama biroo irratti nikeenni hin jiru. Ulfa nama biroo osoo qabdu nikeenni ni hidhamu. Erga dhaltee hiitaka. Erga dhaltee haa hidhattu maal rakkoo qabare san siin jennee miti. Osoo isiin ulfa qabdu nikeenni nikaa san irratti ni hidhamu. Osoo isiin ulfa qabdu. Ji'a ja'a dhaluun akkamitti kaalmaa taree amma odoo ji'a torbatti ji'a ja'a yoo dhalte keetii jechuun akkamitti danda'ama? Keetii miti siin jennee bar ji'a ja'a gaditti yoo deette qaruma awwaala namni bishaan keessa buufata. Kanama biroo.
Yoo ji'a torba Nikeen nuun dhaltee fassaka gaafsan. Osoo hin beekin yoo ammoo ka hidhattu taate. Eegani kaa hidhattee sitti heerumtee ji'a jaha gaditti kadeettu yoo taate ilmoon sun keetii miti beeki kanama biraati qara bishaan garaa qabdi kanama biraati. Nikeen illee osoo hin beekin nikaa hidhattee addaan bahi hin fassaka hin hidhamu nikeen. Nikeen nuun fassaka nikeen ati hidhattee jaartiitii jettee of jalaa qabdu sun maaliif ji'a jaha gaditti deette. Ilmoon deette sun bishaan keetii miti. Aqalliin ulfaa aqalliin dubartiin itti deettu ji'a jaha. Gaafa ji'a jaha keetii gaafsan aqalliin. Gadi aanaan jecha ol aanaanoo ji'a 9 waggaa aqalliin ji'a jaha kan itti deettu dubartiin ji'a jaha gaditti yoo kadeettu taate ati nikaa hidhattee ji'a jaha gadi kadeettu yoo taate ulfi sunillee keetiin bishaan nama birootiin baattee dhufte garaa ka qaraa qabdu osoo hin beekin ati nikaa hidhatte fuute nikeenni ati hidhatte sunillee hin ta'u nikaa hin jedhamu bishaan nama biroo irratti nikeenni hidhama. Kas. Magaalaa Toomii bakka. Selawaa iddoon si gaafadhaa dadhabdee na fakkaatte. Banni dadhabee xiqquma waf jedhe ka'u jedhe daqiiqaa 4 bichaa qaba qaraatii deemaa jira. Kiyu jechuun amma kan ishee garoo bira deemee si haa kaa'u. Kiyu jechuun amma kaasheef. Wallaahi gatiin kun bar kafalamuu fi qaba ishee garoo beeti. Namni ittiin bu'aariin hin jira viidiyoo sana bakka mara ga'ee bar. Viidiyoo sana ittiin bu'aariin jiru kaasee kaa hobla dhumnee bar. Sila dhumaatii xiqqoo. Nama mara Kiyu jechuun amma gatiin ani itti baasee fi maaliin ani itti baasee maarreen eeggaluu nama kaa itti jettu bar. Anummaanuu deebi'ee itti kolfa waan sana itti gammada bakka itti bu'aara. Ati isa qoyi wanna san beeytee hin jenne isa. Salaam alaikum galee ati obboleessa kiyyamaa kaa OBN irratti hin argine niyyaa maleedha viidiyoo wanni iyyuu hin beeku hawwitiisan. Garuma tiktookiin itti garagaluu hin beeku moobaayila addisii bitadhee haasa'ee lafeetiyyaa galii bakka lafeetiyyaa. Shamsuu kiyyaa. Akkiniin jee qoy.